ture akkasumat afran qallo akkasumat Mukhtar Usman qararraay qophiin keenya kharraan tana kanumaan jalqaba kanumaan ga assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh isinin janna kun sagale bosonaati jirra jirtu baga jiraattan fayyaa qabdu nagaya isinin janna akkam jirtan bakka jirtanitti akkasumatti ga Ethiopia rais ni haasawinaa jechuun waan Ethiopiaan keessa jirtu dura seensa jalqaba khiyyaatti Ethiopiyaan gamaa gamanaan diinaan marfamtee jirti. Diinni isii tokkoffaan ummata Oromooti. Ethiopiyaa diinni isii tokkoffaan haqubachuutti hin dhiifne kan gamaa gamanaan harka naqaa jiru kan mootummaas bulchaa jiru kan waliif hin bulle akkasumatti kan bakka barbaaduun dhaqin kan bakka barbaadu dhaquuf ijibbaata godhu kan ka isa bulchuus suuta dhayxanii akkanumatti suuta Amara sosoba sabab saboota gamaa gamanatti haay jechaa sosoba akkanuma suuta bakka dhaynaaju kan Oromoon keessa leenjifachaa jirtu bakka barbaadu dhaquuf dhaytuuf kijiba ta'us dhugaa ta'us miidiyaa irratti kan ijaan agarru Ethiopiyaa kan buluu dhorke ummata Oromooti. Ethiopiyaan nagayni taati no nagayni isin jiru. Nagayni isi hin jiru. Hanga qabsaa'onni Oromoo bakka barbaadu arkatutti. Hanga ummanni Oromoo hafuura baafatutti. Ethiopiyaan nagoman arkattu. Hanga Oromoon harka dhibbarraa harka 60 waan feetu arkattutti. Harka dhibbarraa harka 60. No tan ilmaan Opidio ilmaan Tigreen barsiifate ilmaan Amaari barsiifate akkanatti Oromoo sossobaa jiran kanaa miti. No kanaa miti. Garte kanaa miti. Oromoon nagayaan oolte nagayaan bulu garaan isii qabbanaa'ee bulu qaba. Waay diliin isaan qaban maali ummata biraa keessa. Tigreen gaafa humnaan biyya qabatte caccabsiteeti Tigreen bakkayyutti boontee ummata Itoophiyaa bulchite. Nagayaan ummanni Itoophiyaa jala bule. Nagayaan kan ilmoon takkarraan boror Tigreen bineensa Oromoo nyaachaa buqqaafachaa ajjeesaa fannisaati biyya nagayaan irraa bulchite. Amata 10tti haay gootee biyya qabbaneessite jechuudha. Eenyu kan Tigreen itti qabsooyte except Oromoo qofa qabsooyte. Waa xiqqoo Amaaratti qabsooyte Amaarri ka sareeti ilaal. Amaara jechuun saree jechuudha. Saba keenya saba Itoophiyaa keessa qubatu saba waliin jiraannu bar. Saba waliin jiraannu saba walirraa fuunu ka ilmaan walirraa dhallu ka eessumaati. Ak Oromoodhaaf Amaarri ollaa keenya ni beeyna Amaara. Amaarri yoo ati ka haadharraa itti dhooytee adabatti hin goone adaban qabu Amaarri hogguma hundaa'u. Akka sareeti yoo moggaa dhodhooyte siin ariyaajee akka jaldeeysaati jaldeeysi bar hogguu si duubaa siggoo ciree na fixe jettee bar naannoo kanatti hin dhaabbattu bar dachii tana garagalchita osoo ceetu humaa si duuban jiran ammoo gooyicha malee Amaarri akkas garte Amaara jechuun uumaa takka uumaa rabbiin olaane najisa isii uume akka karkarrooti Amaara jechuun bar karkarroota na yoo nyaatte amma faranjiin karkarroo akka baqachaa jiran bakka jiranii maaliif kaansarii si fida dhukkuba adda addaa fiddi dhukkuba wal'aansan qabne fiddi jechuun maaliif bineensa waslaattaa bineensa wasakh uumaa bineensaarraa uumaan udaan isaa nyaatu uumaan udaan nyaatu bineensarraa karkarroo qofa uumaan bineensi udaan isaa nyaatu karkarroo qofa Amaarri uummata akkasiiti jechuudha. Amaara jechuun ammoo waan afaan Amaaraa dubbatu waan akka uummata Oromoo kana fa'a kuni bar waa Amaara hin jedhamu. Amaara jechuun uummata wasakha uummata udaan isaa nyaatu jechuudha. Amaara jechuun akkasin najisa booyyee fi isaan tokko karkarroo fi isaan tokko jechuudha. Garte ummata kanaatu Itoophiyaa bulchinaa jira. Ummata Itoophiyaa yoo bulche Oromoon kopha maqaa qabdi. Maqaa shanfaa jaafaa baasanii fi gaallaa Arusii Harargee qottuu gaallaa Shawaa Wallaggaa Maarree akkanatti maqaa
mootummaan biyyarra taa'u akkana baasee fi uummata biyyaa kana tokko tokkotti arrabsaa jechuudha. Akkas hid gaallaa jedhanii hudduu keessa dhiitan hoggusii dhuu deeman. Gaallaa fi laal gaallaa fi dachiin የጋላና መሬት izoota amaaraati akkasi beekanii jechuudha. Amma rabbi kadhachaa jira mataskaana keessa yaa'anii maali? Waaqayyoo nutti dirmadhu Jesus Kiraay nutti dirmadhu maali? Ummata nuti bitaa turre. Ummata nuti gartee ummata nu gabbaraa turre gabroota keenyaatu nu garagalee isin bulchina nuun jaa qiyaamaan taate yaa waaqa qiyaamaa nutti hin taasisin kunoo gabroonni siree horeen nu bulchuu deema isin bulchina faajaanii bar kan isaan fakkaatanii Oromoon tun nuti amaaraa jechaa bulchaa jiran amma biyyiin faan abiyyi afaan isaatiin takkaa ani Oromoon jenne sodaa amaara sodaatu mee dhiira ta'ee ani tokkicha Oromoo haajuu as ba'ee rabbi isa kuta amaara ta'ee biyya san amaara fakkaatee bulchuu jiraa jechuudha garte amma dhiyootan ani isaan keeysaa dhufuuf nu keeysaa dhaqe malee ani Oromoo jeeni matuuba nuti ammoo akka inni abbaaf yaadhaanis akka Oromoo ta'anii beekna san namayyuu beeka joolleen waan beekne tuun amaaraa jettuuni tuun Tigraa jaani warri politikaa waan fedhaa juuni we don't care about that nuti akka ummataatti akka ummata Oromootti abiyyiin ilma Oromooti haadhaanis Oromoo abbaanis Oromoodha garte nuti kan beeynu kana inni kun asbahee ani Oromoodha jeen Oromoo fakkaatee bulcha jechuun amaara fakkaatee bulcha jechuudha. Amma dhiyootan waan je ani Oromoodhaan jenne haasawarratti ani Oromoo keeysaa dhufee ummanni Oromoo anaaf jecha waan qabu dhabuurra ani aangoo tana gallakkisuutu irra naa caalaa jechuudha. Hiis maali Oromiyaa keessa dhalatee akka saanaan jedhani akkasitti yaadanii jechuufi ammallee ni hoodata ni baqata garte ni baqataa jechuudha. Kanaafu Itiyoophiyaan haga ummanni Oromoo bakka dhaqu harkatutti Tigreenyuun lafaa kaase ummata Oromooti. Tigreen ganda galteeti yaa Waaqayyo waa'uma saammanneen nu baasi akkuma jirru kanan nu irraanfadhuu jedhanii cal jedhanii ciciisan jawwee kiyyafaa jawween keenyafaan nuti haqa keenyan harkanne waan barbaadnu harkanne lafaa haalollee afudhannu namichi kun osoo hin jabaanne addachaa dhooyinee kombolchine Itiyoophiyaa dimokiraasii agoonuu jan jechuudha. Tigree kanatti lallaban yaaboo Tigree gaalaal kana dhabdee shamarran Oromoo kana dhabdee wallooyyee tana dhabdee shamarran adda addaa kana dhabdee fooqii irra deemuu yaabbolee isolaa makiinaa adda addaa tana dhabde haf lafaa jettee asorii teemii lafaa kan jechuudha. Aboo achiin lola cal gamanaan lola cal Tigreetti bobbaateeti Amaaratti bobbaaseeti gaafa kun abiyyiin Tigree shuumoo godhee Tigreen no more lafumaa hoo'uu hin teessuu jechuudha. Tigree achi dhumatteef daamej godhan ummanni Oromoo gattaa'ee gadi hin teenye biyya keessa leenjifachaa jiran lolaa jiran dhumaa jiran akka fedhu haa ta'u wanni nuti ijaan agarru sani waraanni bilisummaa Oromoo jaanii ijoolleen qubee jenereeshiniin kun leenjiyamaa jirti bakkayyuu leenjiyamaa jirti waan kana balleessuu danda'anii hin dandayan isaan dhiisi abiyyi keenya faa dhiisi amaarri Mangistu Hayilamaariyaam Mallas Zeenaawiin eenyuhu waan kana balleessuu hin dandeenyu akka diinummaatti irra duulanii balleessanii dhabamsiifna jaan rafteetuma lafaatti kaatee jechuudha. Arrammoo leenjifamtee ganda galte akka jirutti Oromiyaa keessa dachaati leenjifatte Oromiyaa keessa leenjisaniiti akka jiru ganda dachaasaa jiran ijoollee tana sammutti waa dhuubanii Oromoon oomishachaan jirtu naannoo Gujii kanatti namni dhumaa jira beelaan dhumaa jira Gujii keessatti amma Wallaggaa tanafaa rakkina adda addaa irra jira Gujii keessatti guyyaa halee qofa nama 20 oltu dhume jechuu beelaan akka oduun nu geessutti oduun dhugaa takijiban ta'in naannoo Wallaggaa kanatti akkanatti namni dhumaa jira halkanii guyyaa naannoo Oromiyaa ummanni oomishachaan jiru roobni jiru
rahman ninjiru yo namni rahmata wali gode ilmina ma yo ilmina ma rahmata wali gode wali ararame wali wan gari gode rabbil biyasan rahmatatti busa robni addanin jitu yo namni wal zallame namni akkamaliddu muhajalatti kamalatti jesan goda khaysatti jira yo darban hidani birade mani achitti jira kana warabaysi nyaate lafasar rahmanitti robu duba rabbin ballama saynetan wallahi rabbin olani ballama sayne biyasan akka khasarat tibus amma Ethiopia gama gamanan ibiditti khayjira Tigray ni doyit Sudan ni doyit al-Shabaab lafaatti khaye marreen itti khaye bakka yuutti deemte osoo ummanni Oromoo kun nagaya qabaate laal osoo ummanni Oromoo kun nagaya qabaate waan barbaadu arkate wallahi baasaboora male Nairobi dhayta baasaboora male Cairo dhayta nagaya peace on the world maalif ta'uu danda'e kuni maalif ta'uu danda'e adala yo jiraate haqa walqixxummaa yo jiraate yo walqixxummaan jiraate biyyatana keessatti nagayni bu'uu danda'e yo walqixxummaan ilma namaan jiraan yo jiruun namaa walin qixxaanne abadan uumaan namaa yo walin qixxaanne biyyatana keessa nagayni bu'uun taa'u nagaynin bu'u gabaabdu amma abiyyiin nagaya buusuu danda'a biyyatana keep godee deemuun danda'a hin danda'u abiyyiin fuula duraafis hin dandayu danda'eelleen turre ganaallee danda'u ta'u maaliif walqixxummaa sabaa sabootaa yaadu abiyyiin ilmi namaa cufti amaaranyaa dubbatee haa buluu ja'a ilmi namaa cufti Itoophiyaa fakkaatee haa buluu ja'a inni akkuma sammuma amaaraa san gartee Itoophiyaan tokko taatee buluu yaanni Itoophiyaan nagee ta'u nagee Itoophiyaa dimokiraasii inumaa'u wannaan godhu jira ja'a barkannuun beelaan dhumumma kaleefa khatabee barru taka khatabeet namni beelaan dhumaa jira qoonqoon dhumaa jira ummanni Itoophiyaa lafarraa raawwachaa jira abiyyiin khalee isa khatabeeti gartee namuu bakka jiru dubbisaa jiran yaa BBC yaa VOA yaa miidiyaan jiru cufti barru isaa qara'aa jiranii jechuudha barruun isaa tan qara'aa jiran ammoo barru nama biyya takka ta ekonomii qabdu ta biliyaardii taatee jirtu garte biyya biin taphattu warra diina isii alafirraa ittisu warra san fakkaata hogguwaasa hokkas fakkaata garte namni yeroo gabba'u xayyaara kireeffatu akkamitti waan akkasii barreessoo jechuun abiyyiini namuma gartee akkanuma biyya badhaadhinaa himu badhaadhinuma gartee mukafaa dhaabu badhaadhina himu qamadiini qonne jechuu mee qamadii isin qottan tana gujiin tumbeela'u jirti mee makiinuma 5 walit dhaaba'a gujiyyaaf na jaamee viidiyoo nu garsiisa tan oromiyaan oomishte jaa qamadii tana oromiyaatu oomishe ummata keenya ka gujii kabeelaadhumu jiru san geessuu fi deemna jaa mee viidiyoo nu garsiisa makiinuma 5 ta walit dhaabbattee achi deemtu qamadii akka qottaniiti viidiyoon keessa dhaabbattanii footoo kaasan tana nu garsiisa hajoollee oromoo mootummaa isintu qaba waraana isintu qaba xayyaara isintu qaba mee nu garsiisa mee shimee keenya nu garsiisa abiliis kinta mee makiinuma 25 makiinuma mee isiniifiin ol guddisaa uume mee makiinaa 50 walit dhaaba tan oromiyaan oomishte ummata keenya beelejaa walit dhaaba chiyyaa saanu garsiisa haa isiniif sujuunna amaaraafuunuma sujuunna amaaraafuma gabbarraa isin gabbarraa mee chiyyaa saanu garsiisa nun sobinaa dirruma tanan nun sobinaa ummanni keenya beelaadhumaa jira baale kun beelaadhumaa jira harargeen within amma ji'a jabooda qaanii guddoo biyya tana buutaa ji'a jabooda qaanii haganan jaamneetu Itoophiyaan akka afaan arabaatti